Artisti! يا أنت مالك سيقطع؟ maallaqa irraa nyaatee sirba si barsiisan aan jedheen. Arsiistonni teen maqaa arsiistiin dubartii ari'u irra maqaa arsiistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalannu. Yoo feete gootu yoo feete deemii haadharu ani si barbaadu. Abishoo qabaalaat Seexana qabaalaat akkama gombeen maal ta'e si fayyaan qabuun. Ay, na hordoftaa? Sirriitti malee yeroo baay'ee sirboota fi hedduun dhaggeeffadha. Baay'ee galatoomi. Rakkoon qabu garuu na dhiyaachuu hin dandeessu. Dhugaa baay'ee galatoomi. Ani irree hawwan kiyya fuulduratti artistii ta'uu barbaada. Rakkoon qabu diskaardii kiyya inni siif kennaa abshiir. ansi bae Sirba digat. jalana David. Ada receh. do abjun ni dugoma yo abjun ni dugoma yero abjun ni dugoma yero abjun ni dugoma ni dugoma madama ammame hanga sanii dadhahi waan nyaattu siiti deeti buqatteeti achi booda Ayyaantu asiime yeroon dhufee mana isin dhabin mana keessa si arguun qabaa isin je dubbii xumuraati qaatun. Haa gaari gaa'ee waggaan dhufe akkaan mana isin dhabne yaa. Man dhikiisuun cuntu. Habib. Halo nakam. Jirtu. Egaa. Ayyaa. Kam. Maal jirtu? Dansa. Nagaa qabdaa. Alhamdulillah. Akkamii dalagaan? Haa dalagaa jiraanuuf dalagaan dadhabbii malee faayidaan qabdu sa'aatii artistii taatee waan takka takka maa nuufillee gargaartee mataa keetillee gargaaru jaalati. Nullee ifillee jijjiirtee nullee jijjiirtu jaalati. Akkam jechuun? Ati artistii beekamaa cimaa taatee kasin geenye kasirba namaa sirbullee narra karaa guddinaa deemu jira jaalati. Isa gad danda'uun dalagumatti jira. Kana caala mee maal godha? Maayikuma qabattee iyyuu qofaan bar kaameeraa qabadhee amati meeqaan deemaa jira. Artistoonni irraa itti hojjetanii nu hojjechuu qabu. Anillee ati mataa keetillee guddistee mallee guddistee deetii yaadamu. Kan takkatti yoo akkasitti hojjettu taate. Karaa kamiin deeminaan jetta? Mee karaa nu mul'isi karaa kamtu jira? Aboo karaa waliin dhabama. Yoo atummaan kan hojjettu taate. Dubaroota xixiqqaa jiran qabeenya qabu. Maallaqa qaban. Isaan masa hir'isita. Kofalchiistee isaan waliinis akka walii keetii baatee walii nurraa fuuta. Karaa guddinaa deemtee hoggoo Awurooppaa warra ala jiru warra Awurooppaa jiru warra Ameerikaa jiru san wajjiinis hiriiroo kajabeessitee doolaara irraa gurmuun facaastu obboleessa kiyya maal nama haasoo ta'e. Arra qabdu kana artistii kana arra yoo ittiin fayyadamne yoom itti fayyadamtu obboleessa kiyya. Mee nuti illee si wajji itti haa fayyadamne sibiilli kanneen qartaan humna dhibee jira mataa kiyya. Dhugatti siin gaara. Kanarraa karaa guddinaa deemuun anaa fi atu anaa karaarra sii kaayaa atummaa yoo kan jala deebisu taate. Dan tu mati ya kabar dulu.
Warri amma artisti singeessi bira dhufee akkanatti waan badii gadi hojii dalaydee manatti fa'aa galfattee waliin si bira waan kana fudhatu warra uumaan qabna kana fudhaa dhiisanii singee karaa guddina warra Awurooppaa Kanada Ameerikaa keessa jiru kana waliin hiriiroo godhanii singaa beekan arraba kee kanatti illee fayyadamu wartoota lafa arabaa jiraattu tan hunda maqaa keessanii isin sirba hoo'eetu taate wallahi sirra ganna kan alla qalaan akkasuudii kan riyaala kan sugarroobsan kana fayyadanii maayikuma qofatti fayyadanii nati bilbilaanis arraba kee mi'aawa kan sagalee ta'e bareedduu san qalama itti godhanaa siin jee hin sodaatin waan takkallee sakamtii xiqqoo takkaaf maqaa isii gaafadhuuti sirbiifne yoo ati riyaalli bakka ati teessu si dhufu baate ani abdii miti. Dhugaa jette yaada dansaadha. Ammaan kanatti eegalaami. Yaadaan amma si lafaa kaya kanatti yoo fayyadamtu taate yeroo muraasa yookaan yeroo gabaabaa keessatti dunyaa kana waliin geessa. Dubaay irraa si'aman, Suudii irraa si'aman, Qatar irraa si'aman, akkasitti Kanadaa irraa, Ameerikaa irraa, Awustiraaliyaa irraa akkana alama kana gubbaarraa fiinaansiin jeeboo harka wal qabannee guddadhuu nu guddisii jaalati. Galatoom na eegi yeroo muraasa booda sitti mul'isa. Namni maayikii qabatee qofa kan jijjiiramee guddatee hin jiru tokkollee jaalati. Maqaa jira. Karaa maqanii san baruun dirqama heetii siin jaa. Abshir. Jabaadhu waan bareeda artistii keenya kana gaawaan macimaadha akkan siimetti kanaafuu laal sagalee isaas arkite gaawaan siimuu qabu akkasuma akkasiin wahuma inni siin jedhe haa okoyettuun taate atis laal samiitan okoruu teesse beekamtee siin jedhe namni hin beekne hin jiru alarraa biyya Awurooppaarraa Ameerikaarraa lafa arabaa tan guutuu ni beekan hoggayyuu jechaa jiranii yaa soorii nuu hoottu kuma takka nee soorii nu bira hoottu isaan dadhabee akka dhaqu malee atillee nu wajji baraartaraan xiqqoo booda xiyyaara waa kortee takkaa eegalee. Allah irra baateetii siin jaalaan magaalaa irra biyya Awurooppaa tana cufa dheetee naannoottee wajjin lafa arabaa tana cufa Kanadaa Ameerikaa Awustiraaliyaa achirraa ammas akkasitti as deebitanii Khaliija kana keessa laal bakka bakkatti manatti dhaqu teessan. Kanaafuu itti fayyadamee ansi hime sin dabrin ammoo qabeenyi abbaa keetii san kunkuma si fayyadu tana beekuu qabda itti sin beekamtu kan itti beekamu teessu waan kana ta'eef abbaa keetii irraa is maallaqa fuudhu maqaa keetiin akka sirba si godhu amma coonta akka Kanadaa irraa na bilbiltee sirba naa goosi jettee asirra na qabdee jirti. Anaatu waliin qunnamsiisin ifoo kadhattu taate isiin san xiqqoo nama lafa bulee nama guddoodha ati ganaa ijoollee yoo nama itti himallee si filata. Akkasii filatu abdiin qaba. Haa ta'u ammoo achiin tullaal maallaqa wayyaa fideetii itti fayyadamii maqaa keetiin sirba kilippii guutuu si haa godhu lubbuu teetillee laal. Tasaa godhe abshirjii sodaatiin waa takkallee akka guddattu yoo ka barbaaddu taate. Ammoo haasuma keessaan jiraadha jennaanis gaa mirga keeti. Asi turan dhaabbadhu. Oguma inni siin jees hin didin. Laal ani kaameramaan isaati. Waan inni dalagu hunda ka idiitii godhufan. Akka ajaa'ibaatti si godha sunu sirba akka maqaa keetiin baasu. Akka addunyaan guutuun irra walii galtuu si godha. Guddina kee harka isaatii fi arraba isaa keessa jedhu dhugaan si hima. Jabaadhu laal. Baradhu waan inni si barsiises takka takkatti sammuu galchee. Lattuu intalaa xiqqoo siin harkaa. Waan inni si garsiise laal. As keessa kooppii kaasiin siin jedhe. Koopiraayitiin nan godhin kooppii cimtuu godhu. Maaliif jabaadhu anillee nama hojiin qabaa waraabbii takkaan qabaa nama kakaasuu deemaa waan kana teefuu inshaallah walitti deebina hayya. Na jabaadhu boontutii. Kan barachuu jirtaami? Maallaqa ittisanis silaan fudhachuun fedhu garuu haa ta'uuti mee istiidiyoo fi waan tokko waan ittiin guutuuf abshir mee fide haa ta'u. Garuu maallaqa niin qaba jettee 200 eessaa fuute isa maallaqa?
Abbaa kiyyaa kennee waan takka takkatti bita'uun jedhe. Isa san irratti kuufattee jechuudha. Yaa salaam. Ati cimtu dhugumaatti cimtu. Mucayyoon deengadda hulaa tura hulaa garreessuun as galtii. As hin galtu yeroo baay'ee as dhufte hiriyoota isaaniitu as jira. Mana kiyya beellamnaan dhufuu didde. Asitti immoo hin dhufan haan jette maaliif isa? Waan hiriyoonni si naannoo kana jiraniif. Artistii tokko beellama qabattee ni hafti jettee yaadda? Amma caccabaa dhufti eegi. Eenyu seenaa? Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtan? Naga. Akkam? Fayyaa? Nagmeertu? Jirra galata rabbi. Taa'e. Gattaa isii eegu jirra. Fayyaa kaasinirre? Taa'e kun. Ifuma kaasin eegsisee miti rakkina karaatti xiqqoosaa. Rakkoon qabu rakkinni geejjibaa iddoo tokko ni mul'ata. Baay'ee dhiifama eeganaaf goote tole. Amma absheer. Baay'ee na eeganii garuu? Waa danuu miti waa xiqqoo miti. Absheer homaa rakkoon qabu. Waan nan jetti sasseeraan naa xumurtaami? Nandhee misiinqootti galchinee kiliippii dansaa bara. Ani dhugaa fuulduratti hawwiin kiyya artistii ta'uun barbaada. Hawwumaa kiyyarraa eegalee hanga ammaatti artistii ta'uun barbaada. Sirba keetirree hedduun laala. Sirba keetirree hedduu natti tola. Baay'ee galatama. Uumaa galata waa takka barbaachisu. Habib! Sagaleen kiyyallee isinitti nagamu. Qoy dhiifama wajjin atis innis ani isin mul'ataa jira? In mul'ata akka gaariitti mul'ata. Hojii wayii dara guyyaana. Mee xiqqoo jedhi kilippii wayii waliin mari'atu jira hojii jira. Tola achi ta'a qoy. Mee sirboota kee keessaa kamtu? Sirboota kee keessaa keessatti yeroo biyya eebbisaa weelliste san isa san hedduu natti tolu. Kiyya sun ammayyaawaa miti yeroo sanitti. Isa kee kana immoo ammayyeessinee haala gaariidhaan haala dansaan akka ajaa'ibaa kanatti dalee. Mee waan siin jedhe sanii wayi fiddee dhufte? Sii fidee kan jira kun baay'ee miti 500 kanaaf immoo yeroo biraa siif fidaatummaan sirriitti naa dalage. Tuni doolaara 500 jette sun? Kanaaf booda siif fida. Abshir hayyee homaa rakkoon qabu. Abshir. Atummaan sirriitti naa dalage. Akka dansatti. Yoo beete kootu yoo beete deemii haa dharraa. Ani si barbaadu. Barbaadu. Beete habiibu manaani. Akkaan si godhu. Har'aata yoo beete nalaali yoo beete habiibu manaani. Beete habiibu manaani. Habiibu manaani. Abishoo qabaalaat. Jinnii iddoo hundaa. Seexana qabaalaat. Akkamaa goonu deema. Maal ta'e si fayyaan qabuun? Habiibu manaani. Waan an muuziqaa godhee dachee garagalchu kana laali. Churnaani habiibu manaani. Yoo beete kootu ijeena habiibu manaani. Sirbi namaa allaattii qilleensa irraa buusa jennaan kiyya ijoollee algaa irraa buuse kalaas dhiisee jira. Kalaas artistii ta'uu dhiisee jira. Kasaayibban kiyya amma akkana na dheessanii booda televizyiinaan yoo arganu uummanni tokko qe'eetti naaf dhiisee jira artistii ta'uu dhiisee jira tole. Utta isin jedhe duraanuu? Dura eenyu ta'a isin jedhe? Inta maallaqa guddaa buustoot kana akka taaniyyuu haloo jedhee irratti hin cufu nin sirbaaf iyyuu. Kana taa'eessuma yaada yeroo maraa kophaa kootaa ootuma yaada yeroo maraa akkamii sitti himadha hawwiif yaada garaa natti dhiyaattee maal fagaatte narraa namudaa wayii qabdamoo qaama koorraa. Namuda wayii qabamoo qaama koorraa. Akkana malee kunoo ansiif hirriba dhabu jiraa siin jedhe. Abshir tiruuko abshir bariyaa giiftiiti jedha. Akkasiif
artii jaaladhutti homa tokko addunyaa tanarraan jaaladhu bara. Mee wallaahi jedhe akkana kunu akkana. Ati bar onnee kiyya keessatti mana ijaartee bara. Eka akkas malee naaf jiraadhu. Istiidiyoo keessa jira dhiifama. Yeroo biraa bal'inaan waliin haasofna dhiifama wajjin indagatiin kaayyee. Silaa ima waan barbaachisaa ta'u maal goona? Ani beekaa uumaa kiyyatti beektaa uumaa kiyyatti natti ulfaata yeroo hunda siqiin qullee natti ulfaata. Odoo danda'e silaa ofii waa hunda godhaa ture maal goona akkatti jirru atis ni beektaani. Sirbicha amma sii sirbe kana gabayaarra oolchinaan biileenara taanaa siin jedhe abbaa konkolaataa abbaa imaara abbaa laal gamoo meeqaa taana maqaa kee malee jiraatu kunii akka makiinaa fidna kanatti waan biraas guddoo fiduu qabna. Tuni taa maallaqa buuste sani istiidiyoo jira hojii irra jira istiidiyoo jira. Hello. Bontuti abarra istiidiyoo jira sooriin wayii hojjechuu jira. Xiqqoo ture obboleettii xiqqoo booda inni siif bilbila maaliif amma waan hojii irra jiruuf dhugaa keetii naa gala. Sirbii keessan illee barga amma afaan akkatee xumuramu jira. Karaa xumurarra jira. Kanaafuu xiqqoo sabbarii hanqa guddaa sabbarte. Abshir naa gala okay. Uma rakkoon qabu ayee wanti galatoome. Tuni eega maallaqa buuste maal godhuu bilbilti? Suurii akkana hin jiin. Bilbiluma kanarraa ammas kabiraa akka buustu bara. Amma yaada kiyyaan akkana fakkaatutti maallaqa biraa dabalsiisuu dandeenya. Maaliif annama akkana bilbila zaati 24 bilbiluu kana niin fada maaliif okeetu taate ni dabalsiisna maallaqa. Maal jettaan eegaan cinaan siigee narratti dhaabbate waan istiidiyoo waan barbaadaniif akka duraan isa kanatti 10,000 miti 5,000 nu argitu. Oh, artisti geng. Aran. Akam. Lagi. Akam itu. Lagi. Dhaggeessa artistiin baay'ee natti tola sirboonni isaa haala inni itti taphatu hundi isaatu ba'a. Silaa sirbi isaa okkeedha. Garuu maal goota maallaqa dubartootaa fixanii maqaa artistummaati. Harreetti maal goota tiin istiitti goota karaa rabbiin itti gannaqee itti haaduudhaan yaa nyaatani. Nyaanni akkanaani artistiin dhugaan artistii artii ofii guddisuufi tuunniin immoo takkitti masirba takkitti gadhiisanii dubartoota galaafatuufi. Ini bilbilamu. Oh, jadi ega jalan bilbil. Dhufte? Ulaa dura eega jiraattu sen. Sen eega keessan jira. Artisti! Hasjirtai! Akkana sirra Bagi Rabbiin gama keenya. Mucattiin si bira dhufte. Artistii arginaan baafatti si dagatte iyyuu arguu deema. Jabaate mucayyoon nuuna gareen fakkaate mee waan usiin taatu wajjin laala. Gaati yaadu xiqquma naffartuu qaanyin beektooti maallaqa kiyyannarraa nyaattee telefoona kee hin cufatu. Waan gooti namoottiin jira. Yeroo biraa si bilbila an sirratti hin cufne shaana fixeetti telefoon. Yeroo biraa si bilbila amma ka'ii namoottiin jira. Yeroo biraa si bilbila burga nama si bilbila. Namoottiin jira. Ani homaa sirraa barbaadu maallaqa kiyya malee. Si bilbilaa. Ayaan tu malas juga tu. Maallaqa narraa nyaatee sirba si barsiisan aan jedhee. Hai. Akam guna sirraa nyaate. Sirba si sirba jedhee narraa nyaate. Kuni obboleessa isiitiin nu dubbisamoo ni isa. Jarattiitti wal lola jirti. Itti makamneetiin araarsuu qabna. Oh sorry, osoo beektu obboleettiitti irraa kennee waa nyaatte. Wayii kophaa nyaadde wajjumaan nyaanne. Obboleettiitti irraa kan fuutuu waa qaba.
Barta anaaf atu wajji nyaachaa turre sunis obboleetti manamaati. Si waliin deemu? Biifama garuu isin jidduu keessa sagalee walitti ol fuffuutanii namoonni fakkaatan. Saayiba kiyya barmaatii teenya keessaan seenee na keessaan ol bee. Kun doongora saayiba keessi qofa sun ta'in nus waa hedduu dhagayaa turre waan isin irratti toloo ta'in illee beeknee jirra. Kanaafuu isa qofa osoo hin ta'in saayiba kan kana artistoonni tokko tokko maqaa artistummaatiin karaa kanaan deeman badii jara hundaati. Waan kan osoo irratti wanni jedhame bareeda. Akkuma maatii kan keesseen sanittis maatii na biraatillee seenuu danda'a. Maatii isaatillee akkuma sanitti namoonni akka isaa isa seenuu danda'an. Atis jechuudha obboleessa kiyya obboleettii keetirra geenyaniin keessi kee kun quuqama argate malee yeroo dur jechuu wajjin balleessita waan garaagaraa raawwatan san homaa isinitti hin fakkaanne ture jechuudha. Kanaaf kan hiriyyaan kee kun yeroo dheeraa wajjin turtan jechuudha. Har'a obboleettii teetanarra geenyaniin quuqamni obboleettii teetiin sitti dhagame. Yoggaa duraa wajjin inni akkasitti raawwatu badii raawwatu san maaliif quuqamni sitti dhagame? Kaarra si hojjisiiseetiin keessa kee kana madaa uume kuni gaaf duraa obboleewwanuma ta'eeti barsuunis kana dura miidhaan irra gahaa ture suni. Mee amma hangamta akka maatii kan keessa seenan hagam sitti dhagame? Atis osoo taate haala kanaan namni karaa ati beene maatii keessa yoo jiraate maal sitti dhagame? Akkas bareeda kanumaa beektaniif duuba deemuun keessa waan guddaadha. Artiistotteen nullee akka isin jaalannutti maqaa artiistiin dubartii ari'urra maqaa artiistiin artii yoo ariitan artii yoo nu guddistan nullee baay'ee isin jaalannu.